Loit. So waan gabaafamu kana gabaasni isaa sharafaan callaadhaan lafarra ni jira jedhanii laaluun barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisaadha jechuudha. So muumichi ministeera keenya arraan tana paarlaamaa keessatti ummataatu shanee fittaammate kana maaliif ummanni fittaammate kajeew waraana qofaan osoo hin ta'in akka Riippaabilikaan gaardiin Wallagga keessa jiran ni beeyna. Dhugaadha jedhe sana irratti muumichi ministeera keenya. Riippaabilikaan gaardiin ni jirtichi. Isaanuma sanuu torban kana nam shanii nurraa du'ee jedha muumichi. Yes. Isaanuma sanuu qajjeesise qaama keessa jiru kana. Warra nu keessa laaqameen nu keessa jiru kana. Warra nu keessa dhokatee gabaasa kan nu kana. Saniifu gabaasa arraa muumichi keenya deebisaa kan irratti ummataatu shaneefitti qabe osoo ummanni shaneefi qabe shanee wanni dhaabaan jirtu Oromiyaa irratti. Bara sadeen dabre kana bara Oromiyaa irratti hojjechaa turreemi. Nu beekame akkatti shanee balleessine. Nu beekame akkatti ummanni shanee jibbu. Nu beekame akkatti caasaan shanee balaaleffattu. Akkatti ummanni saaxile. Akka ummanni itti reebu. Akka ummanni odeeffannoo itti dabarsu. Osoo ummanni shanee hadeeggaru taate yaa muumicha ministeeraa kiyya kaniin akkaan jaaladhu. Oromiyaa to'achuun hin danda'amu. Inuma. Warri amma mootummaa naannoo Oromiyaa irra jirullee siifi ummata waliin buusuu fadhanii fi ummataatu shanee fi qabu jiraa ja'anii sobaan sitti gabaasan. Siifi ummata waliin buusuu barbaada. Ummanni naannoo Oromiyaa siyyacha callisee taa'u jira. Ummanni naannoo Oromiyaa siyyacha usee taa'u jira. Ummanni naannoo Oromiyaa siyyacha obsee taa'u jira muumicha kiyya. Ummanni mootummaa naannoo Oromiyaa jaalalaa fi kabaja ummata kanaaf qabu uleen baafama hiriiraa'u. Siif jecha taa'u jira ummanni ukkaamamee. Gaafuma harkannetti himanna mee mootummaa naannoo Oromiyaa godina feete kanamatti nimne dhaqii ummata waliin qabadhuuti baasuma dhageessu arkuuf jiraatta. Gaafa sana adabna dhayi na fannisi. Ooqi anuu ifin fannisa yoon sobe. Zatruus jechuun dhugaan jirtu tana. Keessattuu amma ummanni si jecha obsee taa'u jira. Ummanni si jecha callisee taa'u jira obboleessa keenya quuqaa biraatti jira quuqaatti taanu jee. Obboleessa keenya wayyaaneetutti jira nutis wayyaaneetti taanu jee callisee taa'u jira ummanni. Dila ummanni alaa hiriira yaam. Dila ummanni alaa fincile yaam. Dila diinni karaa cufaa joon. Dila diinni gabayaa cufaa joon. Dila diinni kana joon ummanni jibbee qofaa miti bar si jaalalaa fi si kabajaaf. Callisee oy quuqaa biraatti jirra obboleessa keenya yeroon harkanne obboleessi keenya obsaaf garaa bal'adhaaf callisa wayyaanee hojii isarratti hin tumsina guyyaa wayyaanee injifannee walitti deebina guyyaa wayyaanee injifannee wal haasoyna akkasiin ummatni callisee taa'u jira guddaa fi xiqqaa wal amansiisee. Siifi ummata waliin buusuu maqaa barbaadaniif ummataatu shanee fi qabee jira gabaasa sobaa jiru si kannanii jiranii kun completely kijibaa jechuudha. No ummanni fi shaneen ummata keessa dhokotte deemuu dandeessi halkanii guyyaa keessa ummanni immoo shanee jaalatee fi qabee jiru Oromiyaa keessa guutuutti hin jiru muumicha keessa. Yaw hatun sukaraatu hatun siminto hatun jimaatu hatun abbaagadaa jeeftu hatun waan adda addaa gootu silaa'uu waan tanaan if dagachiistee waan biraatti oofuudhaaf sillee biizii godhuu dandeessi karaa shaneedhaafis bantee barnuti shanee jala jirra hujii uumtii jechuudha. So tooftaa uummatti karaa tooftaa akkaataa itti hattummaa isaanii kana babal'ifatan
adeemsa isaanii kanatti babal'ifatan uumanii jechuudha. So uummanni Oromoo shaneedhaa wajjin jiru. Uummanni shanee fi qabees hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhugaa dubbachuudhaaf yoo kalaallu taate ulaagaan isiin ittiin nama madaaltuu si ajaa'ibsiisaa jechuun muumicha kiyya. Dhaamsi kun muumichaaf. I hope biran egaa bargixanyinat akka muumichi kiyya dhageeffatu yoo amma dhageeffachuu baattes dhaamsi kiyya si bira ga'uun hin beeka. So muumicha kiyya Oromiyaan hojmaata hin ilaalan. Hojmaata miti kalaalamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaammoo Oromiyaa bulchaa jiru hojmaataanii miti kana madaalu. Ulaagaan isaa soba dandeettii qabdaayidha takka. Sobuu dandeessaayidha. Ummataaf naasuu ni qabdaayidha silaala. Qabaannaan ati ni quftafatana. Hattummaa keessatti hirmaannaa ni qabdaa silaala. Hirmaannaa qabaachuu baannaan keessaa si akka. Yoo harki hirmaannaa qabaate immoo miseensa jaasi naqa. Bar mootummaa naannoo Oromiyaa keessa kaabinee ta'uudhaaf hattuu ta'uu qabda. Hattuu ta'uu qabda. Hattuu miseensa taa'ee ol seena. Kana giseen jiru immoo hundi hattuudha jechuu kiyyaa miti beeka. Kana ga'aa ni jira. Tokko tokko akka qawwisaa keessa dabre tokko ni jira ta'a. Ammoo ulaagaan isaan itti ilaalan tana. Nama dhugaa dubbatu hin barbaadan. Nama yaadaan isaan morku hin barbaadan. Nama isaanirra jaalatamu hin barbaadan. Nama isaanirra dhageettii harkate hin barbaadan. Nama ummataaf adooddii qabu hin barbaadan. Nama biiroo ba'ee foon jiraan nyaannee wiskiin dhuyne hin barbaadan isaan. Nama jaartii isaa bira laaqana isaa fidatee ofiisa keessa taa'ee naamusaan ummata tajaajilee laaqana isaa nyaatee eega ganama seene galgala ba'u hin barbaadan kana. Ka ganama dhufee za'a shanitti ofiisaa ba'ee laaqana ciree nyaatee wiskii irra buufatee za'a lamatti ol deebi'ee za'a saddeetitti ol deebi'ee za'a sagalii cinatti biiroo baafatu. Akkasi ulaagaan. Haqni jiru kana laallee maqaa garruufii jechuudha. Bara sadeen kana keessa dabarre. Dhaabbachuu qabaa jechuudha. Tanaan si gabaasa sobaa wanni ja'amuufis kana. Gabaasa sobaa. Amma fakkeenya fudhadhu Ibsaa Saadiq. Itti aanaa bulchaa Shawaa Bahaa. Abbootiin gadaa Karrayyuudhaa ajjeefamuudhaan. Ibsaa Saadiq abbootiin gadaa kun ajjeefamuu hin qabdu jedhee falmaa ture. Ani ibsaadhaan akka maqaattiin beeka malee takkaa ol harkeen beeku akka nama tokkotti an. Kunoo rabbiitu ragaa fiyyaan wallaahi laaziim ibsaadhaan takkaa ol harkeen beeku. Kunoo ol argarree naaf inni haa ja'u inni. Takkaa ol dubbisneen beeynu telefoonaan naaf ibsan. Takkaa. Ani Ibsaa Saadiq eessa dhalatee eessa guddatee irraa quban qabu ani hin beeku. Ammoo itti aanaa bulchaa Shawaa Bahaa ta'ee guyyaa sana achitti gisee abbootii gadaa ajjeesan. Abbootii gadaa tana ajjeesnu jarana dhiisaa jedhee falmaa turuu isaanii hin beeku. Odeeffannoon qaburraa jechuudha. Amma immoo Ibsaa Saadiq waan tana dura dhaabbatee maqaa hojiirraa ari'an jechuudha. Laal nama abbuma gadaatu ajjeesnu jedhu hojiirraa ari'amta. Abbaan gadaa maa ajjeefama yoo itti ni ari'amtaa jechuudha. Ati ajjeechaaf barbaadamtaa jechuudha. Nulleen bar waan adda addaa nurra gahaa jira. Obsaatuma yaa'u jirra malee. Maaliif kullu nafsi lubbuun tun gaafa uumamte duutee jira. Rabbii keenya. Lubbuun uumamtee du'an dhandhamne hin jirtu. So gaafaan biyya alaa san dhiisee biyya keessattiin dhufee uummata kiyyaa qabsaa jeen du'e. An gaafaan qabsoo kana seeneen du'e. Tanaafuu du'an sodaadhu an. Namaas hin sodaadhu. An kijiba cubbuu wanni nan sodaadhu. Nama roorrisu. Haqa taanaan ammoo abbaa fadheerraa hin deebi'u. Kaayoon itti amaneerraa abbaan fadheen hin deebisu. Dhugaa sanirraa jechuudha. Saniif waan fadhe rabbi haa fidu tikni teenya rabbi jennee yaa'u jirra malee roorroon isaan nurraan ga'u jira bar jarri kun Oromoodha jettee shakkita. Akka wayyaaneen abiyyi godhaa turte isaan nu godhu jiran na godhu jiran amma yoo anaa fudhatte fakkeenyaaf. Sooti yerra haasa'uun fadhuan irra kaa'e maaliif tunni dhufti maqaa beeynuuf itti seenne qabsotti. Ammoo isaaniif qaanyidha gaaf tokko kitaabaan ba'uutaa gaaf tokko waraabamee jira
gadhiifamuu ta'a gaaf tokko ummanni dhaga'uuf ta'a isaan itti qaanfachuu ta'an waan arra nu godhu jiran jechuun waan nuti saaxilleef jecha. So ibsaa isaati qillee hojiirra ari'anii mana galchanii mindaadhaa fi waan hundarraa qabanii hidhamaa manaa taasisanii teessisuu jiranii jechuudha. Gamana deemuu hin danda'u gamas deemuu hin danda'u waan akka godhuu hin danda'u. Maqaa abbuma gadaa kana najjeestanii jeef siin nu himee. Akkamitti akkana? Inumaa silaa ibsaa isaatiif waan tana dura falmee waan tana saaxilee'u ibsaa isaatiif muudamuu qaba moo ari'amuu qaba? Sirna gizee takka Oromiyaa kominikeeshinii fi maarreen na ajaa'ibsiisti mootummaan naannoo Oromiyaa tun gizee takka duudhaa keenya ka ganamaa deebina jedhan. Sirna abbaa gadaa keenya deebina. Hai abbaa gadaa ajjeesaa sirna abbaa gadaa kamitti deebina? Abbaa gadaa ajjeesaa galma abbaa gadaa keessa teessee gizee marii gootu hin qaanfattu. Abbaa gadaa ajjeesaa sirna duudhaa abbaa gadaa keenya deebina gizee hin saalfattanii. Hai eenyu kasoomnu gabrummaan qabnu jenneemi. Hai bilisoomne jenneemi. Aan akka bakka bu'aa ummataatti hangaan bakka tana jirutti haqa bakka bu'ummaa ummataa dirqamanarra jiru saaxiluu dubbachuurraa if boodan deebi'u jechuudha. Aan bakka bu'aa ummataati. Roorroo ummatarra taate miidhaa ummatarra taate ka Itoophiyaa tana keessaa hunda dubbachuudhaaf na laalchisaa jechuudha. Aan kursi guutaa paarlaamaatii miti aan bakka bu'aa ummataati paarlaamatti. Gaafa gaachi keessa ammaas waan biraa jettanii san wallaallaa jechuudha. Silattuu namni eega ibsaas achi ariitan tabiraatis nuttis dhufuun ooltu inshaallah ka ummataa hojjetu. Tun wanni kana isinuma ummata jibbisiisaa deemti. Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi warra mootummaa naannoo Oromiyaa irra jirtan. Fokkochaa, ajaawaa, ciincaawaa, fudhatama dhabaa ummata biratti xiqqaachaa tuma deemtan malee urgaawaan hin deemtan abadan qabadhaatan. Akkuma muumichi keenya ta'e hajimaa keenya saame, hajimaa keenya hachisiis, hajimaa keenya ummata irraa hiyyeessarraa haadha immaa miskiina irraa guurratee bakka osoo nyaanne wareegamta malee duuta malee numa nyaanne tana akkuma muumichi keenya jedhe. Kasimintoo gurgurtuus akkasuma. Ka biyyee gurgurtuus sanuma. Ka aangoo gurguru jirtuus sanuma beeka. Aangoon amma gurguramuu akka eegalte mootummaa naannoo Oromiyaa keessa dhagayaa jirra. Gabaasni tokko nu dhufaa jira ammaan tana. Aangoon bakka kanaatiin si godha hangana fidiin dhufaa jirti jechuudha. Tana hunda dhagayaa jirra. Baasan jirra jechuudha. Saniifuu muumicha kiyya wanni niin jedhu maali? Ibsaa isaatii kun nama ari'amuu hin qabne, nama badhaafamuu qabu, nama guddachuu qabu, nama aantummaa qabu, nama ulfina qabu, haqa dubbatteef. Hai. Hagana godhuun aboo obbolummaan Oromummaa sana eessa jirti? Hai maqaadhaan Oromoodha nutiin kun waliin jennaa. Hai. Yoo ibsaan kun haqa dubbate maaf roorrifama? Maaf ari'ama hojii isaarraa? Maaf? Hai kakijibu qofaatu jiraachuu qaba. Ishi geetaa'e kajeetuma ajaja fudhatee raawwatu qofaatu jiraachuu qaba. Ka ummata saamu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Ka yakka dhoysu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Ka saamicha gaggeessu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Ka piroojeektii balleessu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Ka dhugaa dabsu qofaatu aangorra taa'uu qaba. Kun dogoggoraa jechuudha. Dogoggora. Please. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebitanii ilaaltanii ibsaa isaatii badhaasa isaan malu isa badhaastanii bakka isaan malu isaa kaayutu isinirraa tola. Wanni isinirraa toltu. Tachirraa hafte immoo muumicha ministeeraa kiyya shaneen abaddan ummataa wajjin hin jirtu. Ummanni Oromoo kan shaneefi qabe tokko hin jiru. Kan shaneefitti maxxansee carraa uumee fi heef savenii uumee fi safe heaven uumee fi
akka shaneen akka feetetti oromiyaa keessa olii gad sossootu ulaagarree reefu jeesaniin ummata irraa qawwee hiikanii qawwee isinii binnaa maallaqa fidaa jaanii akka isaan kotorbaandiin illee bitanne godhanii qawwee bitanii fi kan fidin humna keessaa oofanii hoggansa caasaa shaneetii walitti hidhataa qabdu gandarra juttu bakka juttu godhanii wanni shaneen guyyaa mootummaan nu bulchaa galgala shaneen nu bulcha ummanni irra jechuu dande tana jechu maalin beenu caasaa mootummaa keessa ka aangoo qabu ka mootummaa ka shaneen maatiisaa butte ka sadarkaa aangoo guddoo irra jiru maqaa kaasuun barbaadu maqaa namaati dhiifama Fireenaan qabee beek duraan gadhiisuufiin ka'e maqaadha. Fireenaan gik godhe. Fireena qabuun gaariidha gizee maqaa namaa kaasuun hin barbaachisu. Ammoo maatii isaa irraa hidhame kan shoorar keessaa shanee wajjin marii godhee shaneef maallaqa kafalee maatii isaa hidhaa baasee hin jiru. Mootummaa tana keessa muumicha kiyya. Ati guban qabdu ta'a. Yaa lola keessa jirtaati waa hedduutu harkaasii qaba nan hubadha amma deebi'anii siifi ummata waliin buusu shanee ummata hojii jirti akka ati jettu arraan tana taasisuun isaanii san gabaasa sobaas kannanii noo ummanni oromoodhaatis ummanni mootummaa ummanni naannoo oromiyaa keessa galu kamuu kan shanee wajjin jiru dhibbarraa dhibbatti hin jiru yoon jechuu baadhellee harki 97 warri oromiyaa keessa jiru shaneen kamiidhu jirtu eenyuyyuu oluu ilmaan oromooti ka gudeetu jirtu ilmaan oromooti ka saamu jirtu ilmaan oromooti ka jeesu jirtu ilmaan oromooti yeroon shaneen ummataan jibbamte yoo jiraatte yaa muumicha kiyya eega ati jijjiirama kana dhufte ummatni oromoodhaa shanee guututti sababa kayitiin jibbee jira inuman fadhan shanee ummanni oromoodhaa siif jecha jibban badii isiin qabdu arkanii roorroo isiin sirratti ooftu arkanii waan isiin gootu arkanii akka isiin sirratti itti hojjettu arkanii si jala garagale ummanni garagalee shanee jala shanee xureeffatee ka jibbe bara hoggansa keetii kanaa jechuudha. Saniifu ummataa fi shanee wajji jira bakki jettu san guutumaa guututti dogoggora gabaasa sobaati sikkannanii sii fi ummata oromoodhaa garaa waliin balleessuudhaaf akka ummanni oromoodhaa hay nuti isaa jecha obsu jirra. Nuti isaa jecha usu jirra. Nuti isaa jecha waamee qabaadhannee yaa jirra. Akkamitti inni shanee wajjin ummanni shanee keessa jirti shaneen hunja'a jette ummanni akkaaniif daranuu sirratti jibbaa horatuu fi dhageetii fi fudhatama ati ummata bira qabdu akka dhabdu taasisuudha jecha tana ja'anii sun gabaasa sobaa mootummaan naannoo Oromiyaa guututti si dhiyeessite shaneen ummataa wajjin wal fudhattee jirtu hin jirtu. Shanee guututti ka Oromiyaa keessa babal'isu jiru mootummaa naannoo Oromiyaa ka ammaan tana bulchaa jiruu fi caasaa isaa kanni sadarkaadhaan bakkoota adda addaa irratti jiriirfatee ta'u guututti akka hubatamuun barbaadaa jechuun muumicha ministeera keenya. Gara biraatii yaa'u paarlaamaan keenya har'aan tana marii garaagaraa gaggeessee jira. Gaafilee biraa hundaa'u muumichi keenya akka gaarii deebisee jira. Ijoollee teenya tan Saudi Arabiyaatillee gaafiin gaafatamtee jirti Sheek Kaamil Shamshuu kabajamoodhaan gaafatamtee jirti gaafii saniifillee deebisaa barbaachisaa kanneen jira. Gabaasni achi jiruu fi gabaasni dirree Feesbuukaarra jiru waliin simatu saniifuu waa qulqulleessaa jiranii waa qulqulleessaa fixnaan mootummaan akkaaniif ijoollee san galchuu teessuu fi kanatti ammaas muumichi kana matamne maaliif gaafa aangoo fudhaterraa eegalee lafoota ardii addunyaa tanarraa xayyaara isaatiin hunda dabalatee baqattoota lafa adda addaarraa muumichi keenya galchaa turuudhaan beekama. Waan kanaan hamatamuutu miti. Ammaas rakkoo achi keessa jirtuu fi waan jiru gizee dhibbatti qulqullooytee adda baatee kan galfamu ta'uu ibsamee jira. Kaan ammoo yaa'u ida arafaa ramadaana as dhufu kana warri biyya alaa jirtan ka islaamaa hundillee biyyatti ida guddoo takka akka salaanni gaggeeffamuu fi sanirratti illee afeerra islaamoota addunyaarra jiru ka Itoophiyaa dhalootaan Itoophiyaa ta'anii fi kana hundaaf afeerra taasisee jira muumichi keenya. Isii tanallee ustaatotni keenya ulamaayotiin keenya ka biyya alaa jirtan sheekotiin teenya muftiileen teenya yaamicha muumicha ministeeraa keenya kana dhageeffattanii
biyya alaattis wal jaartanii akkuma warri kaanis gizee bara harayaa san dhufanitti gaafa iida ramadaanaa kana haalli hundi kara mootummaatiin nin qindaawa isii qindooytu san wal jala isin beeksisna insha Allah rabbi je isii sanirratti keessa alaa magaalaa hundatti qindaa'uudhaan afeerraa muumicha keenyaatii fi akkaanii fi iida addunyaarraa takkaffaa taate salaata guddaa ta'e addunyaarraa tokkoffaa islaamni hangam takka guddaa akka taane Itoophiyaa tana keessatti beeksisuu fi hubachiisuudhaaf akka harkamtaniif kaa afeerramtan irratti harkamuudhaaf gamanumaaf akka qophooytan isinit dhaammanna. Gara biraatiin paarlaamaan amma booda ji'oota dhufan tokko kanaaf hujii to'annaa faana bu'insaa fi hordoffiidhaatiif gara godinootaatti akka bobba'amu muummichi ministeeraa keenya ajajanii jiranii leenjii sanii barbaaddisu fi waan sanii barbaaddisu hunda godhamee jira. Godinatti namuu wal jaaree bobbaadhaaf deema. Bobbaa deemu tanarratti ummanni gadi ba'ee bakka bu'oota kee maaliif gaafii kee akkasiin gaafatin, maaliif boo'icha kee akkasiin gaafatin, maaliif dhukkuba kee akkasiif hin dhageeffatin, wanni filattee achi isa geessiteef maaliif akka ta'e ummanni ummata filate gaafachuu qaba. Iftoomaan amma booda gabrummaan nu duran jirtu. Ammallee immoo ka gabroome hedduutu jira paarlaamaa san keessa. Sammuumaanuu ka gabroome. Kanuma seenee harka baasee galuudhaaf malee dubbachuudhaaf hamileen qabne hedduutu jira. An argeen daajjabee jira hedduu takka. Kun cabuu ka danda'u ummanni amma gizee isin bira dhufan isin mariisisuu teenya nulleen ni dhufna ganda irraa filamnee fi godina irraa filamne piroojeektiilee deemu jirtu hunda hordofuuf teenya.